Murni bilxiginaa artii Haacaaluu Hundeessaa bituuf yaaltee dadhabnaan Haacaaluun birrii fi konkolaataa fudhate jettee saba jibbisiisuuf yaalaa turtus hin dandeenye. Sabni dhaddacha murtiitiin Haacaaluun akka hin gurguramne ragaa baheefi. Kanaafis Haaceen deebii yoo kennu ololli akkanaa warruma mootummaa keessaa baha jechuun balbala ololaa sanis itti cufe. Kunis murna Haacaaluu bitee deemuun barbaadu saniif yaaddoo biraa ta'e. Murna naftanyaa kan kiiloo 4 qubate Oromummaa adamsaa jiruuf falli jiru isa hobbaasuun diraamicha barreeffatan hojii irra oolchuu ture. Akkamitti akka isa hobbaafachiisan sagantaawwan keenya darban keessatti kaafnee jirra. Haaceen afgaaffii san irratti mana gumaalixuun seera Oromootiin yakka jedhe. Maal jechuu barbaade? Seera gumaatiin mana nama fira sirraa ajjeesee seenuun hin danda'amu hamma sirni gumaa dhumutti. Kanaafi nuufi wayyaanes ta'e Habashaan warra gumaatii jedheem. Dhuguma nuufi isaan warra gumaatii. Dhiigni calanqotti biyyee bukeessee harkaa fi harmi aanoletti murame gumaan isaa hin dhumanne. Saamichi wayyaaneen ganna 27 nurratti raawwataa turte. Daa'imni snaayipariin mataan ishii faca'ee gumaan ishii hin kafalamne. Kanaafi nuti warra gumaatii mana gumaa hin seennu jechuun jecha siyaasaa keessatti firri dhaabbataa fi dinni dhaabbataan hin jiru jedhu san gatii dhabsiise. Artisti Haacaaluun mana gumaa hin lixin kan jedheef dhaamsi isaa dhaloota har'aa kana hundaafi. Hamma gumaan ilmaan Oromoo bahutti mana gumaa lixuun hin jiru. Sanis artisti Haacaaluu Hundeessaa akkasiin dhaloota haaraa kanaaf dhaamee lubbuu isaa hobbaase. Haasaa biraatiin Haaceen duuti teenya dhageettii dhabde jedheem. Maal jechuudha? Duuti dhageettii dhabuun maali? Oromoon bilisummaa isaatiif osoo qabsaa'u diina moohee deebisee injifannoo qabsoo isaa diinatti kenne. Diinatti kennuu isaa sabni qabsaa'ee injifannoo kana fide du'aa jiraachuu isaatiin. Sanuu du'a dhageettii hin qabne du'aa jira. Bara wayyaanee san duuti Oromoo dhageettii qabdi ture. Har'a dhageettii hin qabdu. Ilmi Oromoo Oromootti dhukaasee ajjeesaa jira. Ani Oromoo Oromootti dhukaasu arguu caalaan du'ee dhokachuu naaf wayyaam. Warri du'ee hobbaafatee jira jechuun hammeenya bulchiinsi Abiyyi kana xooxeffate ilmi Hundeessaa boonsaa. Inni du'a Oromoo irratti dhukaasuu xooxeffate san osoo oolee hin bulin dhandhame. Garuu sabaaf siidaa seenaa isa aban onnee sabaa keessaa jiraatu leenca ijaaree lubbuu ofii sabaaf hobbaaseedha. Haasaa biraatiin Dr. Abiyyiin waraana isaa ajajee akka qabsaa Oromoo ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa hojjechaa jirte jedhe. Nafxanyaan masaraa kiiloo 4 dhuunfattee Oromoo balleessuuf diraamaa barreessaa ooltu akka Abiyyi nama Oromoo ajjeesuuf hojjechaa jirti jedhaa kan ture Haaceen akkuma inni jedhe isuma ajjeesuun diinummaa san mul'ifte. Haaceen diinaan ajjeesamuun isaa itti yaadame kan raawwatame akka ta'e qophiilee keenya darban keessatti irra deddeebiin waan qorannee fi waan walitti qabanne isin biraan gahaa turre. Haacaaluun dhimma nafxanyaa gaafa kaasu kales nafxanyaan diina keenya har'as diina keenya boros diina keenya jedham. Haqqi jiru isuma inni jedhe saniin nafxanyaan kalee saba sirna gadaan bulu cabsanii eenyummaa isaa dhiitanii aanolee fi calanqotti dhiiga keenya dhangalaasanii turanii yakka nurratti raawwataniif gumaan hin kafalamne. Inuma faallaa isaa siidaa isaanii balbala teenya handhuura irra nu dhaabanii madaa keenya nu tuttuqu. Kanaaf hamma madaan keenya nu tuttuquu hin dhiisanitti hamma gumaan sun hin kafalamnetti nafxanyaan har'as boros diina keenya jechuu isaati. Waa'ee farda siidaa dabalee kan kaase Haaceen Minilik mootiin nafxanyaa farda irra taa'ee madaa keenya ittiin nu tuttuqu kanam kan saame qotee bulaa Oromoo galaan irraayyi jedhe. Kanaaf farda keenya irraan bu'uu qaba jechuun dhalootaaf seenaa dhaame. Fardi kan Oromootiin Oromoon fardaaf bakka guddaa qaba. Farda keenya irra taa'anii madaa keenya nu tuttuqaa jiraachuu irra farda keenya irraa buusne jiraachuu wayya dhaamsa jedhu dhaame. Kanaaf dhaloonni dhaamsa isaa sammutti qabachuu qaba.
Minilik duguggaa sanyii nurratti raawwate. Akkuma Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti siidaalee yakkamtootaa buqqa'anitti kan isaa haa buqqa'u jechuun xooxeffate. Haasaa siidaa kana irratti ta'a kan bulchiinsi Abiyyi Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuuf murteesse. Sababbiin isaa Abiyyi Ahmad akka gaafa aangotti dhufeetiin kaasee Minilikii fi Haayile Sillaasee leellisaa har'a gahe. Saba Oromoo ammoo ajjeesaa fi tuffataatii kan inni biyya san geggeessaa jiru. Sanbira darbuun siidaa isaanii mallaqa miliyoona hedduu itti dhangalaaseen biyya alaatti hojjechiisee masaraa keessa kaa'e. Sirna bulchiinsa isaa kan monopoolii san deebisuuf xurree isaa qabatee osoo deemaa jiru gootni akka Haacaaluu Hundeessaa gaafa mootii isaa Minilikiin xureessu obsaan bira darbuun itti ulfaate murtee ajjeechaa irratti dabarse. Gabri gaafa gooftaa isaa tuqan lubbuu obboleessa isaatu hobbaasa. Gooftaa isaa akka waaqa isaatti waan itti amanuuf lubbuu obboleessaa caalaa kan gooftaa isaa jabeessa. Kanaaf Abiyyi Ahmad Alis murtee ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa irratti kan labseefi. Kana booda bulchiinsi Abiyyi Ahmad naafxanyoota bobaa isaa jala jirtuun mari'atee ergama ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa humna tikaa fi damee basaasaa biyyattii kan ta'e Damballaash Gabra Mikaa'elee fi humna tikaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikkuutiif kenne. Haacaaluun Finfinnee jiraachuu wajjin gitni guddaan humna tikaa magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikkuu nama jedhamutti kenname. Hanga nuti qoranneen odeeffannoo jiru walitti qabanneen kan akeeku kan mul'isu isa kana. Akkuma qophiilee darban keessatti diraamaa ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo saaxilaa turre humni tikaa magaalaa Finfinnee Yohaannis Mitikkuu Haacaaluu ajjeesuuf manaa baasuun dirqama ture. Kana milkeessuuf Yohaannis Mitikkuu nama isatti dhiyaatuu fi amanu Laamroot Kamaal filate. Laamroot Kamaal ergama itti kenname hojii irra oolchuuf mana Haacaaluu deemte haadha mana isaa eebbiftee. Oromoon aadaa bareeda qaba. Aadaa isaa addunyatu beeka. Haacaaluun akka aadaa saba isaatti keessummaa mana isaa dhufte geggeessuuf manaa bahe jedhamee odeeffama. Hamma ammaatti odeessi qabnu isa kana. Garuu odeessi biraa ammoo Haacaaluun ganama manaa bahee kan jedhus jira. Yoo kan ganama manaa bahe ta'e Laamroot Kamaaliin eessatti wal argen gaafii biraati. Sanis gara fuulduraatti faana dhoyna. Garuu amma odeeffannoo fi waan qoranneen wanti nuti walitti qabanne Laamroot koondoominiyeemii galaan bakka ergama Haacee ajjeesuu itti raawwattu akka tureedha wanti nuti walitti qabanne. Akka hanga ammaa qorannetti Haacaaluu Hundeessaa konkolaataan hordofaa turani. Naannoo galaanitti karaa itti cufanii ajjeesan isa jedhuudha. Dhimma kana hordofaas jirra. Qulqullummaa isaa mirkaneeffannee gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'a. Ammaaf garuu dhugummaan isaa xinnaadha. Dhandhama dhugummaas hin qabu. Erga akkas ta'e qaamni ala dhaabbatee Haacaaluutti dhukaasu Haacaaluu ajjeesuuf konkolaataa isaa foddaa cabsuu qaba. Eega foddaan cabee rasaasni Haacaaluutti dhukaafamte yoo fuulduraan ta'e qoma isaa kanarra argachuu qaba. Yoo cinaan ta'e ammootu toora kanneen irra argachuu qaba. Kun hunduu hin taane kan biraa yaada balbala bananii dhahan jedhutu jira. Namni ala jiru balbala banachuuf kan keessa jiru jalaa banuu qaba. Yoo kan keessa jiru bane malee balballi hin banamtu yeroo namni konkolaachisaa jirutti. Yoo akka jedhamu san Haacaaluu hordofaa kan turan ta'e Haacaaluun karra hin banu jechuudha. Waan Haacaaluun balbala konkolaataa hin banneef qaamni hordofaa ture badhee dhukaasuuf dirqama. Yeroo san ammoo rasaasni foddaa konkolaataa cabsuun dirqama ta'a. Kun hundi hin taane. Kanaaf dhugummaan Haacaaluun hordofamaa ture karaa irratti itti cufame wanti jedhu sun kan nama amansiisuu hin dandeenyeef. Kana diraamaa saba Oromoo ittiin gowwoomsuuf barreessanidha. Haaceen kan dhahameen gama mirgaa Laamroot Kamaal teetteeni. Bakki dhahames bobaa jala. Kuni kan namatti mul'isu Haacaaluun kan rasaasaan dhahee ajjeese qaama biraa alaa dhukaase osoo hin taane
nama isa cinaa taa'etu dhahee haacee har'a du'aan nu bara dhabsiise. Kana ammoo anaa miti dhugummaa jirtutu akkas akeekam. Mee Haacaaluun konkolaataa keessaa bu'ee alatti dhahame osoo jennee dhiigni teessoo inni irra taa'aa ture irratti maaf argame? Nama biraattuu alaa itti dhukaasee ajjeese yoo ta'e foddaan maaf cabuu dhabe? Ammas wayita hiriyoonni Haacaaluu Ingiduu Cimsaa fi namni Yimaar jedhamu bakka san wayita gaan Haacaaluun teessoo konkolaataa isaa kan bakka marii akkuma taa'etti dhiigni keessaa dhangala'aa ture. Kanaaf Haacaaluu kan ajjeesen dubartii isa cinaa teette Laamroot Kamaal nama jedhamudha. Kana kan nutti argisiisu waan baay'eetu jira. Laamroot to'atamuu dhabu hiriyoota Haacaaluutti wayita bilbiltee rasaasaan dhahamuu isaa gaafa himtu iddoo sirrii himuu dhabu. Kunis akka inni hin baraaramneef waan ta'amedha. Hamma hiriyoonni isaa Ingiduu Cimsaa fi Yimaar dhufanitti akka dhiigni dhaabbatu hin goone, konkolaataa keessaa buutee hin iyyine. Kun hundi walitti cuunfamee gaafii cimaa sammuu keessatti nama uuma. Bira darbuuf murtiif akka bira hin darbine ammoo murtiif si dirqisiisa. Ajjeefamuu isaa booda kallattiin masaraa kiiloo 4 irraa kaa'amee akka magaalaa Finfinnee hin jeeqamne atantamaan reeffi gootichaa magaalattii inni qabsaa'aa fi ture keessa baasuu ture. Kana milkeessuuf atantamaan bakka uummanni Oromoo quba hin qabnetti koree reeffa Amboo geessu ijaaree. Kanas kan godhe humna tikaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Dhimma kana qulqulleeffachuuf Oromiyaa irraa namoota yeroo san achi turan hedduu qunnamneeti turre. Yaanni namoota sanii hedduun wal fakkaata. Haala yeroo san ture namni yeroo san reeffa cinaa jiru akkas jechuun nutti hima. Mee sagalee nama kanaa dhageeffannee walitti haa deebinu. Mooraa Paawuloos keessa ganama barii Alkaasan irraa mutaamtu Alkaasan akkasumatti socho'aa illee akkuma achi geenyeen mooraa Paawuloos bakka reeffi jiru seene achi keessatti koreen reeffa kana gara Amboo geessudha gaa'ee jira. Isaan nu gargaarsanii karaa saaxilsanii reeffa gara fuunee deemna jedhanii reeffi maaf deema asin turuu asitti awwaalamuu deemuu qabaa lakki waan jedhu achi namni walitti dudubbachaa ture gidduudhuma kanatti reeffi ta'ee jechuudha. Konkolaataan itti reeffa fuudhudha. Konkolaataan reeffaa fuudhudha kan galaanaan fa'a. Konkolaataan suni hin dide jedhanii booda beekii wayii dhufe gartee bifuma itti reeffi gaggeeffamu illee gaggeeffamne achi reeffa fuudhanii keessa kaa'anii ba'ee gara Ambootti qajeelee jechuudha. Yeroo gara Ambootti qajeelu xiqqoo akkana kiiloomeetira tokko waan hin deemne yeroo konkolaataa iluuksii wayiitti reeffa fuuldura deemaan koordineer godhuudha. Bilbilli itti bilbilamaa ture. Bukkeen ture. Bilbila kana namni garaagaraa itti bilbilaa ture. Gartee asitti awwaalamuu qabaa reeffa maaliif Finfinnee keessaa baaftu wantoonni kanaaf kana fakkaata yaadonni garaagaraa itti ka'aa ture. Itti kanatti taakkalaan bilbilee fi reeffa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti naaf kottuu jedheen. Achiin tola jedhanii erga walii galanii bakka Fiinaansi jedhamutti gartee eeguudhaallee yaaliin godhamee haalli inni jenne waraanni dhukaasa banee uummanni miira keessa galee tarkaanfii garaagaraa waan fudhachaa jiru. Eeguun hin danda'amne gartee saaniin nuti gartee karaa taasisuudhaan nama dhiibaa turre akka namni qabatamaatti bira ture tokko immoo geetitti dhufnaa jedhanii taakkalaa fi shimallisitti bilbilaan lakki uummanni miira keessa galee jira. Ufiina asitti dhufuun hin danda'amu jedheen inni dhorkee jechuudha. Yeroo kanatti Jawaar Mohammad fa'aa eessa jiran? Jawaar Mohammad gidduu kana nu bira hin yeroo kana achi fuulduratti deemnee gara Hundeetti osoo deemaa jirru karaa Asiraatiniitti irraan ol dhufanii Hundeetti irraan fuulduraan nutti dhufan Jawaar fa'aa fuulduraan nutti dhufan. Reeffa dhaqqabuudhaaf karaa gadii karaa qaxxaamura dhufanii fuulduraan nutti dhufanii achiin reeffa duuba qajeelanii jechuudha. Reeffa duuba gara Buraayyuu reeffi gara Amboo deemaa jira. Achumaan deemaatuma karaa Buraayyuu karaa Askoo qaxxaamurree Buraayyuu bulchiinsa magaalaa fuuldura yeroo reeffi darbee konkolaataan Jawaar fa'aa reeffa duukaa waan jiru reeffi darbee konkolaataan Jawaar fa'aa yeroo bulchiinsa magaalaa fuuldura ga'u poolisiin magaalaa dhukaa qaban jechuudha. Namoonni sibiilii uffatanii meeshaa hidhatanii jiran illee jiru.
konkolaataa Jawaar bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fuuldura ta'u ifaan ni bada. Konkolaachitoonni Jawaar kan hin deemanii hin tasgabbaa'anii hin dhaabanii irratti kukkufee akka malee namni walirratti kukkufee namatti waliin galee baay'inni namaa lakkoofsa taa'ee hin danda'u.